በዛ ያለፈችበት ታሪክ በጣም አሳዛኝ ነው። ስለዚህ ከዚህ ችግር እንድታገግም እንድትወጣ haati kootis abbaan kootis na didanii narraa baqatan. Abbaan kootis yeroo ana cinqii keessa jiru sanatti sagaajjaan yookaan bulchiinsi magaalaa haa awwaalu jettee na didde. Seena baay'ee garaa nama nyaatu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii koo nageenyi koo kabajaaf jaalalaa qilleensa irraan qaree bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu. Har'a seenaa gabaabaa viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa, laayik sheer godhaa, akkasuma warri maatii koo hin taane sabiskiraayib godhaa, maatii chaanaalii koo ta'a. Seenichi akkas jedha. Seenichi baay'ee nama gaddisiisuudha. Waantiyyaa Salamoon jedhamti. Garba gurraachaatti dhalattee guddatte. Abbaan ishee otoo isheen hin dhalatin dura mana nyaataa qaba ture. Booda immoo mana nyaataa dhiisee konkolaachisummaa seenee konkolaataa garagalchee nama ajjeesee hidhame. Haati ishee yeroo sana ishee ulfa turte. Abbaan waggaa 3 booda hidhaa bahee. Erga inni bahee booda immoo haati ishee ijoollee waliin isarratti gattee badde. Booda immoo haati deebitee dhuftee kissii irratti bantee ijoollee 2 fudhattee ishee abbaa irratti gattee deemte. Abbaan ishee jaartii biraa fuudhe. Isheenis isaanuma duukaa jiraachaa turte. Haati ishee kafaltii qallabaa dabalachuuf jecha booda ishee sossobdee fudhatte. Ergasiis umrii ishee waggaa 10 hanga 11 jidduu jirtutti jireenya jibbisiisaa ishee mudachuu eegale. Mana kiraayii keessa ari'atamtee mana amantaa buluu fi karatti baatee kadhattee jiraachuu jalqabde. Sana booda mana amantaa keessa bulus erga dhorkamtee booda konkolaachisaa tokkotti dhaqxee akka gara Finfinnee geessu gaafatte. Innis akka Fiichee dhaqxu itti hime. Fiichee dhaqxee achirraan Finfinnee seente. Ergasii lafa halkan keessa waan ta'eef adaadaa ishee Finfinnee keessa jirtutti bilbiltee akka dhuftee fuutuu gaafatte. Isheenis waan lukti dhukkubduu fi akka dhuftee fuudhuu hin dandeenyetti himte. Booda konkolaachisaanis waan godhu dhabee mallaqa isaatiin mana akka galtu ishee taasise. Achi booddee isheen dalagduu duraa ariitee akka buna gurgurtuu taasifte. Garuu gaafa tokko bunni isheen akka gurgurtuuf itti kennite jalaa jigee. Niitiin waan itti kaateef achi booddee achi baate. Boodas ammas qarshii kadhattee gara biyyaatti galte. Abbaan immoo waa'een kee nan gashu jechuun nattis hin dawwalin lammata jedhee mana ari'e. Booda mana ollaa sana bultee ganama barii baatee utuu karaa irra teessee boojjuu konkolaachisaan sun argee isa faana deemte. Innis Fiicheetti hojii si seensisa jedheenii halkan wajjin hoteela bulan. Fiicheetti mana juusii keessa hojii seensise. Achi booda yoo hojii irra galan isaan lachuu mana daadaa isaatti halkan dhoksanii waliin buluu eegalan. Booda immoo dhukkubbiin adda addaa waan itti dhagahamaa dhufeef hojiis hojjechuu dadhabdee hojiirra hafte. Hojjechiiftuun maaf mana hojii irraa hafte jettee yoo gaafattu akka dhukkubsattee itti himte. Isheenis akka mana yaalaa dhaqxee qoratamtuu taasifte. Ergasii firiin qorannoo ishee ulfa 1.7 akka ta'e irratti mul'ate. Umrii ishee waggaa 13 turte yennaa sana jechuudha. Umrii ishee waggaa 13tiin mucicha sana irraa ulfa garatti godhatte. Akkasumatti ammas mana juusii sana dalaguu itti fufte. Gaafa ji'a 3 guuttee hojii jibbitee karaa irratti uf baafte. Dhukkuba onnees godhatte. Daraanuu uf jibbitee jireenya karaa irraa jiraachuu eegalte. Garuu kan onnee nama cabsu isheen ulfa ta'uu ishee hanga kanatti amanuu hin dandeenye.
booda mana yaalatti deddeebitee qorannoo gooteen akka ulfaataate mirkaneeffatte. Gaafa tokko immoo utuu hiriyaa ishee wajjin gara mana galtu darajaa manichaa irraa mul'attee kuftee mana yaalaa seente. Manni yaalichaas umrii daa'imummaatiin waan ulfa godhatteef ni miidhamti jedhanii akka achuma turtu taasisan. Lubbuu of balleessuufis summii dhugdee turte. Mana yaalaa geessanii baraaramte malee. Booda immoo gara maatii isheetti dawwalanii akka maatiin ishee dhufee fudhatu taasisuuf yoo jedhani waan nama gaddisiisu kan tasumaa ni dubbatama jedhamee hin yaadamne afaan abbaa ishee irraa dubbatame. Innis akkas jedhe, yoo isin rakkiftee sanduuqa reeffaa nan erga, kanaan ala homaa narraan eeginaa jedhe bilbila cufate. Booda yaalii baqaqsanii wadhuutiin achumatti deessee gargaarsa namootaatiin uffataa fi nyaata daa'imaa akkasuma mana kiraayii argatte. Ammas utuu madaan ishee hin qooriin daa'ima ishee ollatti kennitee hojii eegalte. Achi boodas dhukkuba onnee waan qabduuf ho'a ibiddaatiin dhaabbachuu dadhabdee kufte. Hojii sanas dhaabdee daa'ima ishee ji'a 4 qabattee garatti baate. Garuu namoonni baay'een daa'imni kan ishee ta'uu hin amanan. Ni hatte fa'a jechuun gaafatu. Gaaf tokko dubartiin takka Rabbii laaffisee fi galteenii ishee bira akka ji'a 4 turte. Ishee bira erga ji'a 4 turte booda dhukkubsattee kufte. Dubartiin isheen galtee tunis booddee yoo asitti duute itti gaafatama jettee ofirraa baafte. Achi booda daa'ima ishee fudhattee gara mooraa waldaa gargaarsa daa'immanii seentee jiraachuu eegalte. Yeroodhaaf waldaan kun akka gargaaraa jiru dubbatte. Akkasuma hojjattee daa'ima ishee akka guddifachuu barbaadduu fi barumsaa fi yaala dhibee ishee yaalachuu akka barbaaddus dubbatte. Daa'imni ishee yeroo ammaa baatii 8 keessa jirti. Maqaan daa'ima ishee Kennaa jedhamti. Kophaa ishee rakkoo meeqa keessa dabarsitee akka guddifachaa turtes ni dubbatti. Daa'ima ishee abbaaf dabarsitee kennuu akka hin barbaannes ni dubbatti. Kana jechuun fedhii ishee malee sababa rakkinaaf itti madaqxee jennaan akka miidhaa ishee kanarra gahu kan taasise ta'uu dubbatti. Akkasuma miidhaa qaamaas ishee irraan gahaa akka ture dubbatti. Dhaaf abbaan ishees akka ishee didan irra deddeebitee dubbatti. Haati ishee yoo duute bulchiinsi magaalaa haa awwaalu jettee akka didde irra deebitee dubbatti. Akkasuma dhugaa dubbachuu fi warri ABS haa galatoomuu. Seenaa gaddisiisaa fi seenaa baay'ee garaa nama nyaatu kana hunda keessa dabarsitee daa'ima ishee mana yaalaa keessatti akkaataa itti daa'ima qabanii fi akkaataa itti daa'ima kunuunsuu dandeessu hunda kan baratte ta'uu dubbatti. Akkasuma haa galatoomuu warri ABS faana bu'anii akka gargaarsi isheef taasifamu taasisanii jiru. Akkasuma dhukkuba isheetiif manni yaalaa Qiddus Kishaal kan jedhamu kafaltii guutuun akka yaalu haala mijeesseefii jira. Akkasuma ABS'n barnootas ta'ee rakkoolee ishee hunda akka ishee cinaa dhaabbatu haala mijeessuu fi waadaa galeefii jira jedha. Seenaan kun seenaa baay'ee garaa nama nyaatu, seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Guutuu isaa afaan Amaariffaatiin televizyiinii EBS jala jira. Keessaa afaan Oromootti keessaan baaseen ture. Guutuu isaa daawwachuu warri barbaadan gara televizyiinii EBS seenuudhaan afaan Amaariffaatiin achi jala daawwachuu dandeessu. Warri hanga dhumaa dhageeffatan galatoomaa. Like share gochuun hin dagatinaa.